بتني بياني مكينة سن دابتني سوق وابتة السنن كذا أنت كمان سوق كإنسان كمان إذا تمراتي قابس من نساني اللي كبنامه باللسان اللي بناك بات بري أبو موسى بس جرا إيش ولينا بنكو بقى بنجرو سلا نكو ما بيان جتو أما في ماما في نافذة oromo daga waan inni jedhaa jiru kana gargaara akka haati sii dhuftu godhaa fi jedhin warra isaa wajjin jiru amma السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء كم جبت كبجمت وتجالت متوت وارد فتوت تجاني لكم. لكن يكون كم بجاب جالت. بكم جست نتكلم في الرنگ عريس برا كبجوجا. ودي فن هارات كبر بسنين في ودي فن ودن هارا نسني كبر في. إما أبو مسافي في إما جا تاجو شرب بيتي ودي فنو كان حمد وما مدبر. جلكبا إما أبو مسافي ركانا. Lima Abu Musa akkamitti qabamanii eessatti qabamanii qabamuu isaanii hammam dhugaadha ka jedhuuf namoonni baay'ee irratti wal gaafachaa jiru. Waa'ee kana qabamuu isaanii dhugaadha qabamaniiru akkamitti akka qabamanii fi eessatti akka qabaman namoonni baay'een dubbachaa jiru. Garuu akkasumaan akkuma isaan qabamanii gabaasuu hin barbaanne tariitii bahuu danda'u jedhamee waan yaalamaa tureef social media irratti baasuu hin barbaanne turre kana dura garuu hamma danda'ametti yaalameera waan gara fuulduraatti ta'amu hin beeku galullee ta'e rabbiin nagaan isaan agarsiisu yoo ammoo bahuun ammas gara fuulduraatti carraa wayii jiraata ta'e rabbiin isaan baasu jenna. Kanarratti Abu Yahyaalleen dubbataniiru Sheekh Riyaadii fi Abu Yahyaa waan kanarratti dubbatanii jiran live TikTok irratti jecha viidiyoo kana hanga dhumaa dhageenya. Waraqaan isaanii xiqqoo kafiillee waan jalaa wanda godheeruuf gudumaa dhabaruu midhaafama jedhamu waan san beellamni utuutti qabameeru jidduudhaan tasa aboo poolisii Saawudii bu'anii qabamanii amma harka seeraa jiran. Alhamdulillah anga amma nagaa qabanii waan ta'een waan irra gaaniitiin jedhan ustaazni isinii himanii yoo rabbi jedhe baasuudhaaf abdii guddaa irraa qabna hin bayan jenne ammaan yoo wanni nu barbaachisu illee jiraate akka sabaatitti akka islaamaatitti illee akka obbolummaatitti illee isinumatti hin gadi dhufna yoo dandeenye immoo achumattuu cufna jaalatamaadha saba kanaafotti Saudi rayu asna berarti tille incehu yo mace fille nama tokko jawaan isaan gaafat mujattin takkamaan jette mana kiya gurgura yo maka qarshin pala isaanii ta'u ana lubbuti yana kenna jette abba warra isi maal jedhe oomisiin afaanin qabde kanaan illee afaanin qabe jedhe akka saat sanirraa qabdeen dibamtu jayyoon sun rabbi nu waa fayyisu kanaaf akka hawaasni kenna hin boorofne Alhamdulillah nagaa qabani sheenni ka isinii ibsan ta'a telefoonaa illee wal qunnamaaranii hanga taateen gabaabsineetuma eessa jiran maalirra jiran hin qabamanii biyya Saawudii keessa jiranii biyya Saawudii keessatti seerri isaanii guyyaa guyyaan jijjiiramaa bayaa deema tolesh guyyaa guyyaan bayaa deema guyyaa guyyaan seera garagaraa baasanii dur namni yoo firii biizaa bitatee iqaamaa bitatee bakka fedhe oola amma ammoo kafiilaan ala oole sunummaanuu iqaamaan sun faayidaan qabatu ammas iqaamaa xiqqoo qabatee yoo makiinaa guddaa oofe sunuu faayidaan qabu yoo sharikaa seene faayidaan qabu walumaa galatti seeraa feerri biyya sanii waan Oromoo qofaaf ba'e miti waan Abu Musaa ba'e miti waan Itoophiyaa qofaaf ba'e miti waan guutuu alamaatii ba'eeru biyya san keessatti namni seene kamiyyuu akkuma kana jiraata malee akka biyya biroo garaa jalaan kaan kabajanii kaan xiqqeessuun himan jirre marruu tokkuma isaan biratti. Kanarraa ka'ee isheen kenna amma guyyoota taatee lakkoofsiisaniira mana hidhaatitti. Wanni dursineen waan biraan lemiti illee gaaf sagantaa halkan mana isaaniititti namni 2600 ture san ganama sanii kan isaan qabaman. Isa xumuraati gaafas manni isaanii illee qabaname bilbilli isaanii illee bana kadun. Bariisaa sanii madamne xiqqoo ammoo nama akkanaa kana fiiganii miidiyaa irra illee baasanii isaanis miidiyaa irra nan baasinaa yeroo dhaabduu akkasumaan naa godhaa jedhanii ishee kan bilbilatanii isheen nutti himanii nus amaanaa san waan ofirraa qabnuuf akkasumatti aga waliin dhibbataa turre garuu jamaan kenna nu bira jirtanii hin beektan jedhee yaada. Adda ammoo akkuma nu dhibbanne kana hawaasni kun dhibbataara gara biraatti illee wanni kun babayamee himamaara akka waan miidhaa qabanii akka waan wanna biraatitti waan himamaaruuf
baanee hawaasa kanaa ragaa hundi dirqama keenya jennee akkasitti gara keessan dhufnee adda ana obboleessa kiyya kabajamaa fi jaalatamaa ustaaz Abu Yahyaa fi Abdiillee inshallah kana waan isaan bira jiran jarri haa isinii ibsanii Abu Yahyaa naa ibsanii achi booda gara sagantaa ta'een afaan lamaan du'aayii kadhannee fi namuu yaada qabu kaaya jazakumullah khairan Abu Yahyaa waan jiru gabaasni isin biraa miriyaana yaada jiru dubbatanii jiranii yaadni jiru kaachirraa hafe yoo jiraate Abu Mus'ab akka itti qabama yoo isinii hime Abu Mus'ab gaafa san osoo rafini anaaf isaa walii hafnee waliin taphataa turree re'ootallee nama mul'isaa turanii ijoollee sanii meeshaa geessuu achi deeman gaafa waliin amma laayivii turre sanii meeshaa sanii jara sanii geessanii jarri sun nu biraa iyyuu rafne yeroo san bakka ka'anii nu biraa deemanii nama saahiba wahii bira goranii achumaan achi turanii makiinaa yaabbatanii bayan makiinaa qabanii beektanii makiinaa yaabbatanii bayanii makiinaa san dhaabatanii suuqa waa bitatuuf seenan akka isaan itti qabaman suuqa gartee waa bitatuuf seenanii jarri eessaa dhuftee garamii dhuftee yeroo makiinaa oofanii dhufanillee jalan argine jarri Hussein tulleen argine jarri dhufteetuma qabde jennaan waraqaan isaanii irraa yeroo dhumateef afiini dhabamee waggaa ja'a oliif turan jechuudha. Rabbiin isaan tissee waggaa ja'a oliif makiinaa qabataniituma dalagaa ofiirra akkasumatti rabbiin isaan kaa'ee turanii Abu Mus'ab eega qabamanii gaafa san bayan ture. Gaafa san silaa yeroo lahazaa keessatti bayan ture. Nama yeroo sa itti bilbila argatuu hin dandeenye ani hin rafee ishaa'ii booda ka arge bilbila sagalee na bilbilanii dhabanii sagalee naa erganii namni hundi isaa ishaa'ii booda dhagaye. Ishaa'ii booda yeroo dhaga'u sanitti basmaan hin godhame basmaan ka'uu danda'a jennee basmaa san hin kaa'amullee jedhanii walii gadoofnee mala lama arganne basmaan ka'uu saniin alatti malli lamaan suni ka irratti mari'ataa jiru. Isaanaatis warri riyaadillee irra hojjetaa jiran asiillee halkan gaafa isaan qabamanii san ijoolleen makkaa kanaaf jiddaa kanarraallee namni sheekanii jazaa rabbi isaanii haa deebi'u halkan sarrafneen bulle jecha akkuma dhageenyeen walii kan bilbilaa turre qadara ta'amuu hin dandeenye ammaaf inshaallah mee of turatti guyyaan lamaan kun ayyaana jum'aa fi sabtiin dawaamni guyyaa gartee gas immoo ahadaati waan jiru nama sanirraa tariiqa nama sanirraan inshallah dubbiin teen hin laaftii waan jedhu abdii qabna abdiin tarabbiiti malee tanamaatii miti nutillee akkuma isheen hireef jedhani namni kun hin beektanii akkuma ka isa jaalatu baay'atullee ka isa jibbu jiraa xiqqoo mee waan hin kiyyaa addan baane xiqqoo mee keessumatti du'aa nu godhaa jedhanii keessumaan nu himanii namuma isaan mistira itti matantu yeroo sagalee erganiif isaan sagalee dheeggannee jarjaranii sooshaal miidiyaa irratti yeroo saniif dubbatanii dubbiin gaafsan baate malee Abu Mus'ab eessa jira eessa olee namni quba qabu hin jiru silaa nagahumaan bayan jechuudha. Ammaaf dubbiin eega bayeellee rakkoo takka hin qabu baay'ee baga bayee baga du'aayillee kadhattaniif ka gammadullee ka na'ullee ka gartee egas immoo akka micayyooree fi ka jedhu sunillee namni akkanaa kun akka gartee egas immoo hin naaneef nama jaalatu kana namni gartee egas immoo yoo waa wayii ta'u ma gartee dhaba muse'a hidhaan immoo gartee egas dhiiraaf qoraasuma isaan tunaa bilbile jechuudha. Isheenni rakkoon mana hidhaa keessaa akkuma jirutti jira. Ammaaf nagayallee qabanii mirqaanallee qabanii waliin kolfaallee dhannee akkuma duraaniitti kolfanii du'aa isinit deeffatanii jiran. Du'aa hawaasa kiyyatti naa himaa du'aa naa godhanii isiniin jedhanii jiranii inshaallah izinii rabbal aalamiinaatiin yoo du'aayin teenna nu awwaatamte isheenni kenna nu keessatti deebuun isaanii shakkii maleedha waan jedhu abdii rabbii kennarraa qabna abdii kennu osoo hin taane jechuudha. Kanaaf rabbiin nu jalaa achiin tursiisanii isaa fi hidhamtoota achi keessa jiru sun hunduu nu yaachisa jaran haga booyaa turreen beektanii feestaala uffataa haga turreen beektanii isaan qofaa miti sunniin kaachii keessa jiru sun illee ilmaan kenna obboleewwan kenna obboleettiiwwan teenna waan qayyaratan dhabanii haffaataa gartee egasii dubartiin fayyadamtu hin beektanii kana dhabanii rakkatanii
cinqamanii nafti irraa dhumatee dhibamee kaachi keessatti du'aa jiru dhibamee kaachi keessa yaalamaa jiru laa hadda walaa hasana sammanni sun halaaka'u waan uffataa jiran Abu Mus'abin sobanii ofiitiin himanii haalli mana hidhaa akkami jennaan dura raasaa taanee dhagaa turre amma ijaan argine kanamaa nagaa battarree uffanni feestaalii wani jedhamu sun akkasuma kanaaf obboleeyyan kiyya wanni na bira jirullee kana isheen akka gaarii jiranii manni gaarii mana hidhaa bakki gaarii mana hidhaa wayituun taane akka gartee gas immoo hasabaatitti fayyaa qaban dhuga san illee mataallee dhibbo baafannee qufaan namni qaqqabellee hin qabne sagaleen isaanii akka ammaatitti sagalee baqilliftuu saniin jiranii reeftar ishaayii boodannee waliin haasofne adda baane waan ta'eef nagaa qabanii hin shugulinaa hin yaaddawinaa du'aayii teessaniin bira dhaabadhaa waan isiniin jedhu isinii ibsa kanaaf warra riyaadiitiin illee wal qabsiifne asiillee Makkaa fi Jiddarraallee nama jira kuni sirritti nama kana yoo xiqqaate wallaahi billaahi kana hunda isaa guyyaatti gizee 4 gizee 5 akkana bilbilaa fi oola jechuudha. Amasitti deebinee dhimma mucaa taajuu guyyaa har'aa ijoolleen bira dhaqanii waan inni jedhu sanas viidiyoo sanas as isiniif fidee jira. Gada akkam jirtu? Nagaattiin jiraanii bar. Nagaa qabdaami? Amma nagaaraa fi maamaa keenyaaf jira. Oromoo dhagaa waan inni jedhaa jiru kana gargaara akka haati sii dhuftu godhaa fi jedhin warra isaa wajjin jiru amma bootee inni jiru kana illee gaafadhee ni jira haadhaan wajjin haadhatee wajjin haasofte hin dubbisaanii bar. Yoom wajjin dubbaasu? Gaafattiidhaan dubbisee bar. Gargaaraan haati akka dhuftu warri biyya Ijipti jirtan warra ammoo biyya kana ispoonsara ta'uu fi dandeettan akka haati isaa dhuftu gargaaraadha achi amma maas godhaadha. Oromoo warra jirtan illee dhaqaaniitiin gaafachuu ni dandeettaniini akkasimis gaafachuu danda'a. Wannaa dheetanii namni gaafachuu barbaadan naqunnamaatiniin boota inni jiru sin geessaanii jara wajjin haasa'ee jira garuu awwala faqqachiisanii dhaqa warra qabalee biyya kanaa faqqachiistanii dheetanii gaafachuu dandeettan. Si gaafate jira? Takka. Namni tokko hin jiru. Takka jira bar akkanatti Oromoo takkaadha. Eenyuun? Isin baabaan kiyya beekaadha isii isinis dhabeetiidha maqaa kiyya hibeetiidha ani isin beeku bar. Okay, isin dhufte namni tokko si gaafate garuu. Kanarratti uummanni Oromoo biyya sana jirtan mucaa sana cinaa akka dhaabattan jechuun barbaadaa dhaamsi kiyya asumaan isa sana. Anjii bicha dhufeeni isa wannaa jedhaani garuu nu baay'ee mataa keessa jira namni isa dubbisuu barbaadan isa dubbisuudhaaf waan takka isin hin barbaachisu bira dhaabadhaan akka ittiin dhagaamne ammoo ka dalaguu qabdan haati isaa akka dhuftu osoo gootanii gaariidha. Garaa nama nyaataa dhugaa galatoomaa. Haadha isaa akka achi bira dhaqxee mucaa sana fudhachuu dandeessu taasisaa jechuun barbaada. Oduu viidiyoo kana hanga dhumaa daawwattan laayik sheer gochuu hin dagatina jedha.